Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti namannaa. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyos kan isin jaallatu, bakka garaa garaa teessanii sagalee kana dhagaatti kan jirtan, nagaa galataa Waaqayyoo isa jiraataa isin gaafadhaa akkam jirtu, akkamiyyoo nageessanii. Ameen. Maqaan Waaqa keenyaa, Fayyisaan keenya, Qorichi keenya, Ilmi Waaqayyoo, Ilmi Durbee Maariyaam, Kiristoos Iyesuus gara laafummaa isaatiin, arjummaa isaatiin eegee tiksee saatii kanaaf yeroo kanaan kan dhuge, maqaan Waaqa keenyaa kan galateeffameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sababii fayyina keenyaa kan taate gugee garraamii, qulqulleettii qulqullootaa, obboleettii ergamootaa, abaaboo gannataa, dunkaana Abrahaamitti kan fakkeeffamte, saragalla Abinaadaab, masanqoo Daawitii, riqicha Yaaqoob kan taate Dubroon Maariyaam uumaadhaa gaditti uumama jiran hundumaa gararraatti kabajniif ulfinni isheedhaaf haa ta'u. Egaa maatii Waaqayyoo akka eeyyama Waaqayyoo ta'ee sagalee Waaqayyoodhaa haga Waaqayyoo nuuf eeyyamee wajjiniin baranna. Mata duree taasisuudhaan kan nuti wajjiniin ilaallu yookiis kan nuti wajjiniin barannus Wangeelaa qulqulluun abbaan keenyaa Maarqos kan inni nuuf barreesse boqonnaa Wangeela Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 51 irratti jecha argamu mata duree taasisneetu wajjin baranna. Sagalichis akkas jedha: maal akkan siif godhuu barbaaddaa kan jedhu ta'a. Wangeela Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 51 irratti jecha barraa'ee jirudha. Maal akkan siif godhuu barbaadda. Egaa saba Waaqayyoo sagalee kana dhagaatti kan jirtan hundumti keessaniyyuu jechi kun jecha Waaqayyoo isa jiraataa isa baraan jiraatu, samiif lafti kun gaafa isaan darban inni garuu darbee kan jiraatu, jalqabaaf xumura kan hin qabne, sagalee aanga'aa Waaqayyoo Waaqa keenyaati. Kanaaf maal akkan siif godhu barbaaddaa kan jedhe Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Egaa saba Waaqayyoo sagalee kana dhagaatti kan jirtan, sagalee kanaan kan ittiin eebbifamnu, kan ittiin jiraannu, maalummaa keenya, gaaffii keenya, kadhannaa keenya, hariiroo Waaqayyoodhaa wajjiniin qabnu kan keessatti ittiin barru ta'a jechaadha. Kanaaf jalqabaa hanga xumuraatti Waaqayyoo Waaqni keenya akka nu barsiisuudhaaf, akka nu gorsu tolaaf eeyyama Waaqayyoo keenyaa nuuf haa ta'u. Wangeelaa qulqulluun abbaan keenyaa Maarqos nu barreesse kanaa boqonnaa 50 lakkoofsa 46 gubbaa irraatii kaasnee gaafa ilaallu, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Iyyaarikoo akka inni dhufe nutti dubbata. Gara Iyyaarikoo kana gaafa inni dhufu isa faana bartoota isaatii fi tuuta soonaan baay'eetu isa faana jira ture jedha. Tuuta soonaan jechuun baay'ina isaanii gaafa ibsu barbaadudha. Namoonni Kiristoosiin faana bu'anii jiran baay'ee danuu ta'uu isaanii gaafa ibsu soonaan baay'ee jedhee jira. Namoonni baay'een kun Kiristoosiin faana bu'anii jiru. Kanaaf egaa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Iyyaarikoo kana gaafa dhufee jedhutti gaafa adeemuu namni Barxalimoos ilma Ximootiyoos kan ta'e, ijni isaa yookiis agartuun isaa jaamaa kan ta'e Ximootiyoos kan jedhamu isa wajjiniin ture jedha. Jechi kun maqaan kan abbaa isaatiif kan isaa kan wal fakkaatudha. Kanaaf egaa Barxalimoos kan jedhamu ilmi Ximootiyoos namni ijni isaa jaamaa ta'e tokko daandii qarqara taa'a ture jedha Maarqos gaafa nu barreessu. Daandii qarqara taa'a ture, ijni isaa jaamaadha. Dhaloota isaatii kaasee dukkanaaf ifa gargar baasee kan hin beeknedha Ximootiyoos jechaadha. Kanaaf egaa Ximootiyoos kun daandii qarqara inni taa'u, agartuu isaa jaamaa kan ta'e, dukkanaaf ifa kan hin beekne kun daandii qarqaratti taa'a ture, ni kadhata ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos daandii sanarra otoo darbaatti jiru, otoonni namoonni baay'een soonaan isa faana bu'anii otoo jiranii sagalee nama uursaa baay'ee isaanii dhaga'e. Sagalee isaanii kana dhaga'e. Sagalee isaanii kana gaafa dhaga'e jedhu yeroo kana
gooftaa waaqaa waaqotaa, gooftaa gooftotaa, mootii moototaa, fayyisaa akka inni ta'e dhaga'e. Namoota iji isaanii jaameef qaroo kan kennu, warra dhukkubsatan dhibee isaaniirraa kan fayyisu, gooboo kan diriirsu, naafota kan qajeelchu, Waaqayyoo Waaqni Iyesuus Kiristoos fayyisaa ta'uusaa ni dhaga'e. Kanaaf namoota naannoo sana jiran gaafate, maal jennaan? iji isaa waan hin agarreedhaaf. Eenyudha jennaan? Kiristoos Iyesuus isa Naazreetichaa daandii kanarra darbaa jira jedhee. Daandii sanarra waan ajaa'ibaatu ture. Namoota baay'een isaaniidhaan waan isa faana deemanii jiran soonaan, namoonni baay'een isaanii isa waan hordofaniidhaaf uursaa namoota baay'eedhaa dhaga'e namni iji isaa jaamaa ta'e kun. Kanaaf hin ajaa'ibsiifate. Maal gurri koo kan dhagaatti jiru? Namoonni baay'een isaanii asiin darbaatti jiru, maaltu jira jedhee gaafate. Wanti haaraan kanaan dura hin turre. Daandii sanarra namoota baay'eetu darbaa ture. Namoota baay'eetu isa gargaara ture. Gargaarsi isaa inni har'aa garuu gargaarsa ajaa'ibaati. Namoota baay'eetu achiin darbaatti ture. Inni har'a achiin darbaatti jiru garuu akka namoota kanaan dura darbaa turanii miti. Gurri isaa sagalee namoota baay'ee dhaggeeffataa ture. Gurri isaa inni har'aa dhaggeeffataa jiru kun garuu dhageetti addaati. Waan haaraa dhagaa jira. Sagalee addaa dhagaa jira. Kanaaf eenyu gaafa jedhan Kiristoos Iyesuusiin ta'uusaa itti himan. Yeroo kana yaa ilma Daawit na maarii jedheedha. Maarqos gaafa barreessu boqonnaa 10 lakkoofsa 48 gubbaa irratti ilma Daawit na maarii ittiin jedheedha. Ilma Daawit na maarii irra deddeebi'ee waame. Kiristoos isa bira erga darbee booddee hin callisne namni kun. Irra deebi'eetu yaa ilma Daawit na maarii na fayyisi jedhee sagalee isaa ol kaasee iyyee waamee jira. Yeroo kanattidha Kiristoos Iyesuus eenyudha inni na waamaatti jiru jedha. Kan na waamaa jiru eenyudha? Namoonni baay'een akka inni callisuuf isa callisiisanii turan. Akka inni hin dubbanne, akka inni hin iyyine, akka inni hin waamne, akka inni callisu barbaadanii turan. Kanaaf namoonni baay'een akka inni callisuuf yoo isa dheekkaman illee inni garuu callisuu hin dandeenye. Waan nama callisiisu miti waan ta'eef inni waamaatti jiru sun kan nama callisiisu miti. Kanaaf iyyee waame. Erga bira darbanii booddee Kiristoos gaafa isa waamu dhaqaatii waamaa ittiin jedhe bartoota isaatiin. Warra isa faana bu'anii jiraniitiin dhaqaatii waamaa jedhe. Yeroo kanadha gara isaattis dhufanii Wangeela Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 49 gubbaa irratti inni ati waamaa turte sun si waamaatii ka'ii ittiin jiran. Jabaadhuutii ka'i. Inni ati sila waamaatti turte amma immoo dabaree isaa si waamaatti jira isaan jedhani. Jabaadhuutii ka'i ittiin jedhan. Saba Waaqayyoo sagalee kana dhagaatti kan jirtan tarii yeroo garaa garaatti guyyoota garaa garaa baroota darban keessaa gara Waaqayyootti watwaatuu dandeenya, waammachuu dandeenya, iyyuu dandeenya, boo'uu dandeenya saba Waaqayyoo. Guyyaa gaafa yeroon isaa gaafa ga'u Waaqayyoon waama. Rakkina keenya keessatti, dhiphina keenya keessatti Waaqayyoodhaan kan waammanne, jireenya keenya keessatti Waaqayyoon kan waammanne, karoora keenya keessatti Waaqayyoon kan waammanne, fayyina keenya keessatti Waaqayyoodhaan kan waammanne, gaafa yeroon isaa ga'u Waaqayyoo ofii isaatiin nu waama. Garuu saba Waaqayyoo dhukkuba keenya keessatti, jireenya addunyaa jiraannu kamuu keessatti qormaanni garaa garaa ni jira. Akkuma namicha jaamaa sana namoonni Kiristoosiin faana bu'anii jiran akka inni cal jedhuudhaaf cal isa jechisiisuu barbaadan har'as namni baay'een gaafa gara Waaqayyootti boonyuu, gaafa gara mana Waaqayyootti deddeebinuu akka nuti deddeebii keenya dhaamu. Waaqayyoon gaafa nuti waammannu, Waaqayyoon waamuun keenya akka dhaabbatuudhaaf maarsii godhee inuma waamtaa, in kadhattaa, in tsoomtaa, maarsiif godhee jedhanii namoonni baay'een namoota hedduu isaanii gara booddeetti deebisan. Namni baay'een rakkoon nama baay'eedha Waaqayyoon waammachuu miti. Namni hundumtuu Waaqayyoon hin waammata. Garuu inni guddaan bakka itti dhaabbatee Waaqayyoon waammate sanatti hin argamu.
Gaafa rakkatu namni gara Waaqayyootti fiiga. Garuu obsee waamicha Waaqayyoodhaa hin eegu. Deebii Waaqayyoodhaa hin eegu. Battaluma sanatti iddoo jijjiireetu Waaqa kan biraa waamuudhaaf fiiga. Namichi jaamaan sun utuu cal'isa jechisiisaniitu inni iyyeetu yaa ilma Daawit nama ari na bira hin darbinii jedhe sagalee isaa kaase. Yeroo kana inni waammataa jiru sun dabaree isaa waamu jalqabe. Inni sila waamamaa jiru sun ilmi durbee Maariyaam dabaree isaa waamaa jedhe. Kanaaf warri sila cal'isa jechisiisan ammoo dhaqaniitu inni sila waamtu sun si waama jabaadhuuti ka ittiin jedhan. Isa booda daara isaa achitti gateetu gara fayyisaa barabaraa isa jireenya barabaraa namaa kennu, qoricha barabaraa namaa kennu, fayyina barabaraa namaa kennu gara Kiristoositti fiiguu jalqabe. Isa biraanis ga'e. Mata dureen barnoota keenyaa maal akkan siif godhu barbaadda kan jedhu Wangeela Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 51 gubbaarratti isa barraa'ee jirudha. Saba Waaqayyoo ijoon barnoota keenyaa inni guddaan isa kanadha. Kanaaf namichi iji isaa jaamaa ta'e kun gara Kiristoositti fidanii Kiristoosiin fuuldura dhaabbate. Carroomuun akkasii hin argamu. Saba Waaqayyoo fuuldura fayyisaa dhaabbachuun carroomuu akkamiiti? Carraa akkamiiti dhugumatti saba Waaqayyoo? Fuuldura isaa dhaabbatanii isaa wajjin dubbachuun, isaa wajjin haasa'uun. Yeroo kana Kiristoos Yesuus isa sila waammataa ture, isa sila caraanee isa waamaa ture sanaan maal akkan siif godhu barbaaddaadha. Saba Waaqayyoo sagalee kana dhagaatti kan jirtan. Ammatu isintu fuuldura Waaqayyoo dhaabbatee jira ta'eetii maal deebistu laata? Utuu fuula moototaa, fuula bulchiinstoota warra biyya lafaa fuuldura dhaabbanne maal akkan siif godhu barbaaddaa jedheetu nu gaafate waan baay'ee dhiyeessina. Yookiin lafa manaa jennaa, lafa fooqii irratti ijaaramu, hektaara ammanaa jennaa waa hedduu odeessina. Baay'ee waan addunyaa kanaa, waan biyya lafaa, waan dhiisnee deemnu waan baay'ee gaafanna. Ammatu fuula Waaqayyoo anaaf isinidhatu ta'eeti maal deebisna? Maal akkan siif godhu barbaadda gaafa nuun jedhu deebiin keenya maal ta'a laata? Waan addunyaa kanarraati akka warqeetti calaqqisan, wanta darban, wanta har'a argamanii bor dhabamuu danda'an waan baay'ee tarreessuu dandeenya. Mana wal irratti ijaarame, mana fooqiifaa wayiin makiinaafaa jechuu dandeenya. Jireenya fooyya'aa, jireenya bareedaa, jireenya badhaadhummaa addunyaa kanarraa waan akkasiifaa dhiyeessuu dandeenya. Mee amma dhuguma dhugaa Waaqayyo isa jiraata utuu fuula Waaqayyoo dhaabbattanii Waaqayyo maal siif godhu jedheen isin gaafate maal isaaf deebistu laata? Wangeelaa Maatewos boqonnaa 20 lakkoofsa 20 gubbaarratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee kadhannaa ilaalchisee nama ceephee tokkotu jira. Waa'ee haadha manaa Zabdiyoos, haati manaa Zabdiyoos ilmaan lama qabdi ture jedha Wangeelaan Maatewos boqonnaa 20 lakkoofsa 20 gubbaa gaafa ilaallu ilmaan lamaan qabdi ture. Fuuldura Kiristoosittis dhiyaattee miilla isaa jalatti kuftee sagaddee fi yaa gooftaa, yaa barsiisaa, ijoollee lamaan qaba. Ijoollee lamaan kana isa tokko karaa mirga keetii, isa tokko immoo karaa bita keetii naaf dhaabii ittiin jette. Yeroo kanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waanuma kadhattan iyyuu hin beektanii jedhe. Dhuguma namoonni baay'een waanuma kadhatan iyyuu hin beekan. Hedduun namoota waan kadhatan hin beekan. Isinoo sagalee kana dhagaatti kan jirtan wanta kadhattan beektu isiniifan isa deebisa. Namni du'a namaa, badii namaatiif kan Waaqayyoon kadhatu baay'ee jira. Ija isaa naa jaamsii, gurra isaa naa duuchii, balleessi, dhabamsiisi jedhe kan ollaa isaa irratti daba kadhatu jira. Du'a maatii isaatii, hiriyyaa isaa irratti kan hamaa kadhatu, hamaa yaadu baay'eetu jira. Fuuldura Waaqayyoo dhaabatee namni du'a namaa kadhata. Fuuldura Waaqayyoo dhaabatee namni badii namaatiif kadhata. Nama akkasiifaatu jira. Kanaaf waan kadhattan iyyuu hin beektanii jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Haadha Zabdiyoos ijoollee isii lamaan harka ishee bitaan mirgatti qabattee fuuldura Kiristoosiin dhaabattee tokko mirgaan tokko bitaan dhaabette. Ijoolleen lamaan suni
qulqulluu abbaa keenya Yohaannisiidhaaf obboleessa isaa Yaaqoobidha. Joka bu'oota Kiristoos warra Kiristoosiin faana bu'an. Yohaannis isa amanamaa hanga fannoo jalaatti isa Kiristoosiif amaname sanadha. Kanaaf egaa ta'uti namoonni baay'een waan kadhatan hin beekanii. Fuuldura Waaqayyoo dhaabbataniitu Waaqayyoon maal siif godhu jedheeti namni baay'een du'a namaaf kan kadhatutu jira. Isin waa'ee jireenya addunyaa kanaa irratti saba Waaqayyoo fuuldura Waaqayyoo gaafa dhaabattan Waaqayyo akka maal nu godhu barbaaddu laata? Jireenya isa addunyaa kana irratti hafu isa darbu Waaqayyoon kadhattumu jireenya isa dabarre isa barabaraa mootummaa isaa dhaaluudhaaf isa kadhattu laata? Sagalee kana hordofaatti kan jirtan amma tarii warri shamarranii bultii keessan irratti bultii ijaaruudhaaf yookiis mana dhaabuudhaatiif kan isin kadhattan kadhannaa akkamiiti? Isa qabeenyaan badhaadhaa, isa addunyaa irratti beekamaa, isa firaaf lammii aantii bebbeekamoo yookiis gurguddoo irra qabu. Isa kadhattumoo gara jireenya barabaraatti waliin imaltanii kan itti galtan kan ofii isaa jabaatee amantaa isaa irratti jabaatee isiniinis jabeessu walitti hirkattanii mana Waaqayyootti deddeebi'uudhaan fooniif dhiiga isaa waliin fudhattanii mootummaa Waaqayyoof kan kaadhimamtan moo waa'ee addunyaa kanaatiif beekamee addunyaa kana irratti beekamee amantaarraa kan fagaate kan gara mana amantaatti hin deddeebine waa'ee Waaqayyoodhaa wajjin kan wal hin beekne beekumsa addunyaadhaan isa fagaatee jiru isa akka saayinsii addunyaatti namni kan uumame yookiis kan inni dhufaatiin dhala namaadhaa jaljeessa irraati jedhee isa amanu qabeenya biyya lafaa jireenya biyya lafaadhaa akka waan guddaatti isa ilaalu isa kamidha laata kan isin Waaqayyoon kadhattan? Warri dargaggootaas akkasuma faallaa kanaadha isin kan kadhataatti jirtan warra akkamiiti? Bifaan bareedduudha, qabeenyaa qabdii yookiis maatii ishee qabeenyaa qabu beekamoodha, sanyii intala abbaa baluutii kan jedhamu waa hedduu kaasuu dandeessu. Dhugumatti dhugaa isa jiraataadha. Fuuldura Waaqayyoodhaa gaafa dhaabannu meeqan keenyadha jireenya barabaraadhaaf akka kaadhimamnuudhaaf daandii Waaqayyoodhaa akka hin kaanneedhaaf isaa wajjiniin akka deddeebinuudhaaf meeqan keenyatu kadhata laata? Waa'ee jireenya isa biyya lafaa moo waa'ee jireenya isa samiirraa kadhanna laata? Waa'ee gaarummaatiif waa'ee qajeelummaatiif moo waa'ee hammeenyaatiif Waaqayyoon kadhanna laata? Isa kana deebisaa isiniif dhiisa. Namichi qaroon isaa jaamaa ta'e kun Kiristoos Yesuus maal akkan siif godhu barbaadda gaafa ittiin jedhu qaroon isaa inni kan laphee isaatii ifaa kan ta'e kan argu. Waan isin ajaa'ibu namoonni soonaan baay'een Kiristoosiin faana deeman suni baay'een isaanii inni kan miidhagina simboo Kiristoosiin ilaaluudhaaf isa faana bu'an. Baay'een isaanii immoo soorata guyyaa guyyaadhaan argatan maaliif jennaan gaafa beela'an gaafa dheebotan isaan nyaachisee waan isaan obaasuudhaaf garaa isaaniitiif jecha Kiristoosiin faana kan bu'an. Qaroon ija isaanii ni arga garuu kan laphee isaanii immoo jaamaadha arguu hin danda'u. Namichi iji isaa jaamaa ta'e kun garuu iji laphee isaatii wanta arguudhaaf Kiristoos fayyisaa ta'uusaa argee amane lapheedhaan utuu ija isaatiin hin argin. Gaafa inni warra naafa ta'an fayyisu warra gooboo ta'an gaafa inni qajeelchu qaroon ija isaatii inni kan foonii hin agarre. Fayyisaa ta'uusaa garuu laphee isaatiin amane. Ijni laphee isaatii banaadha. Namoonni baay'een kanadha kan isaan dhaban. Ijni isaanii ni arga. Addunyaa kanarra olii gadi fiiganii bu'anii ba'anii ni argatu. Garuu Waaqayyoodhaan iji laphee isaanii kan hin agarre baay'ee isaanii jiru. Waaqayyo ija laphee keenyaadhaan hubanee akka isaa garuu eeyyama isaa nuuf haa ta'u malee. Kanaaf maatii Waaqayyo biyya keessas ta'e biyya alaas kan jiraattan hojii kamirratti iyyuu kan bobbaatanii jiraattan rakkina keessa dhiphina keessa qorumsa keessa waan barbaadame keessa iyyuu yoo jiraattan iyyuu Waaqayyoon gaafa kadhattan fuuldura Waaqayyoodhaa gaafa dhaabbattanii waa'ee gaarummaa waa'ee qajeelinaa waa'ee jireenya barabaraa isa hin dabarreedhaa akka kadhattan sagaleen kun nu barsiisa.
Kanaaf maatii Waaqayyoo jireenya kamuu keessa jiraadhaa. Qorumsa kamiinuu keessa jiraadhaa. Waaqayyoon fuuldura gaafa dhaabbattan Waaqayyo fayyisaa ta'uusaa jireenya namaa kan jijjiiru ta'uusaa itti amanuudhaatiin waa'ee jireenya isa darbuu otoo hin taane waa'ee jireenya isa hin dabarre, waa'ee biyya lafaa otoo hin taane waa'ee biyya isa samiirraa akka kadhattan yoo isa ta'e gaarummaa kan qabaatu saba Waaqayyoo. Gammachuun keenya biyya lafaadhaa ni darba, ni hafa. Qabeenyaan keenya biyya lafaa irratti ni darba, asuma irratti hafa. Akkas gaafan isiniin jedhu waa'ee jireenya biyya lafaatiif hin dhamayinaa jechuu koo miti. Jireenya biyya lafaa irrattis kitaabni qulqulluun akka nuti dhamaanu, akka nuti buunee baanuudhaaf nu gorsa, nu jajjabeessa. Namni callisee harka isaa maratee akka inni hin teenye, akka inni hojjetu. Kanaaf biyya hambaa deemuudhaatiin hojii garaa garaa gaafa hojjettan gidiraa baay'ee keessa, qorumsa baay'ee keessa dabartaniiti kan isin hojjettan. Kun immoo jireenya kan fooniidhaa jabeeffachuudhaafidha. Gaarummaa qabaata. Hojjechuun keessan gaariidha. Hin hojjetinaa hin jenne saba Waaqayyoo. Haa ta'u iyyuu maleessaa jireenya foonii keenyaatiif gaafa buunee baanu waa'ee lubbuu keenyaatiis biratti yaaduun ni barbaachisa. Fuula isaa gaafa dhaabannu waa'ee jireenya isa bara baraadhaa isa kadhachuu, isa itti machuu nurra jiraata. Waa'een jireenya isa biyya lafaa ammaa isaaf homaayyuu miti. Waa'een fooqii ijaaruudhaa makiinaa bituu keenya isaaf homaa miti. Salphaadha waanta ta'edha. Inni guddaan isaa wajjin jiraachuu keenya, yaadii keenya, karoorri keenya, baanee galuun keenya hundumtuu isaa wajjin yoo ta'e wanta hundumtuu nuuf mijata jechaadha. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo hundumti keessan warri sagalee kana dhagaatti kan jirtan Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal barbaadda jedhee nu gaafata. Garraamummaa isaatiin, aarjummaa isaatiin jecha wanta rakkanne, wanta nutti hirratee jiru inni ni beeka. Garuu waan isin ajaa'ibu fayyisuudhaaf fedhii keenya nu gaafata. Akkuma namicha waggaa 38 qarqara bishaanii ciisaa ture sana fayyuu barbaaddaa jedhee akkuma gaafate sana nu fayyisuudhaaf fedhii keenya gaafata. Kanaaf jireenya bara baraatti galuudhaafis fedhii keenyadha saba Waaqayyoo inni murteessan. Nuti mootummaa isaatti galuudhaaf fedhii qabna ta'e jennaan wantuma nu dhowwatuuf iyyuu hin qabu. Isaa wajjin jiraachuu barbaadna taanaan, ijoollee isaa ta'uu barbaadna taanaan jennaan saba Waaqayyoo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abbaa murtii akkuma ta'e iyyuu abbaa dhiifamaa, abbaa aarjaati. Arjoomina isaa dhiifama isaa namni tilmaamuu hin danda'u. Urjii samii keessa jiran namni tilmaamee lakkoofsi isaa hammana jedhee namni dubbatu tokko illee hin jiru. Arjoominni Waaqayyoos akkasumadha. Cirracha galaana keessaadha namni tilmaamee hammana jedhee lakkoofsa isaa kennu hin jiru. Arjoominni Waaqayyoo gara laafummaan isaa, dhiifamni isaas akkuma kanadha. Tilmaamamu hin beekamu daangaan isa. Kanaaf fuuldura Waaqayyoodhaa gaafa dhaabbannu maal akka kadhannu, maal akka isatti himannu kan nu barsiisudha barnoota keenya guyyaarra. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo sagalee kana dhagaatti kan jirtan fuuldura Waaqayyoodhaa gaafa dhaabbannu maal kadhataa jirraa? Maalitti mataatti jirraa? Gadi of qabuudhaan kasoominaan akkuma namicha sanaadhaa maal akkan sii godhu barbaadda jennaan agartuu ija kooti akka tinaaf saaqxuun barbaadaa ittiin jedhe. Tunuuti ma waan baay'ee gaafachuu iyyuu dandeenya. Warra nu lolan, warra nu aariyatan hammeenya isaan irratti kadhachuu dandeenya. Agartuu ija kootii qofaanaaf saaqee ittiin jedhe. Gooftaan kee Yesuus Kiristoos amantii isaa ilaalee ijni keessi banameera, amantiin keessi fayyiseera, ijni keessi fayyeera, nagaadhaan deemi ittiin jedhe. Hidhaan bara hedduudhaaf waanjoon gabrummaadhaa, rakkinniif dhiphinni, ba'aan addunyaa kanaa, hibboo nutti ta'ee jireenyi addunyaa kanaadhaa bara baay'eedhaaf dukkanaaf ifa utuu gargar hin baasiin baanee galuu keenya irratti yaaddoodhaan dhiphinaan kan dabarsine saba Waaqayyoo fuuldura isaa gaafa dhaabbannu kasoominaatiin iji laphee keenya akka nuuf banamuudhaaf, ba'aan keenya akka nurraa ba'uudhaatiif, qorumsi yaaddoon addunyaa kanaa isheen dabartu kun akka nurra darbuudhaatiif Waaqayyoon kadhachuu, Waaqayyotti himachuutu nu barbaachisa. Kanaaf egaa sagalee kana dhagaatti kan jirtan hundumti keessan iyyuu Waaqayyoon fuuldura dhaabbannee gaaffii keenyaatiif deebii akka argannuudhaaf Waaqayyoon waammachuu nu barbaachisa.
rakkinni nutti dhufuu danda'a, qorumsi nutti dhufuu danda'a. Yeroo dhumatti Waaqayyoon waammannu akka dhabnutti fa'a qoromuu dandeenya. Yeroo itti Waaqayyoodhaan kadhannu haga dhabnutti fa'acha. Kanaaf saba Waaqayyoo sa'aatii itti Waaqayyoo wajjiniin wal agarrutti, sa'aatii itti Waaqayyoo itti dubbachuudhaaf fuuldura isaa dhaabbannutti, Waaqayyoodhaa wajjiniin gaafa dubbannu, gaafa dhaabbannu, gaafa itti haasofnu, kadhannaa jechuun haasaadha. Waaqayyo wajjin haasa'u jechaadha. Waaqayyo wajjin dubbachuu jechaadha. Kan akka kadhannaadhaa Waaqayyotti nama buutu hin jiru. Kan akka kadhannaadhaa Waaqayyoodhaa wajjiniin walitti nama fidu gonkumaallee hin jiru. Kanaaf yeroo itti Waaqayyoodhaan kadhannutti qorumsaaf gidiraa garaa garaa keessa darbuudhaatiin Waaqayyoodhaan caalchifnee isa kaleessaa caalaa irraa waammachuu, isa irraa caalaatti bor isa waammachuu nu barbaachisa. Dadhabneerraa nu ga'a, kadhannaan kun dhagaamne, iyyi kun dhagaamne jenne gara booddee keenyaatti akkan ilaalle. Gaafa yeroon isaa ga'u akkuma qulqullicha abbaan keenya Maarqos barreesse, inni ati waamaa turte sun suwaamaa haga nuun jedhamutti eeguutu nurra jiraata. Namichi sun yeroo tokkicha waameera, ala sanatu calliseera ta'eeti Kiristoosii wajjiniin tarii carraa wal arguu isaatiin dhabama ta'uu danda'a. Garuu inni irra deddeebi'ee ammas waame, isa dura waamu caalaatti ammayyuu sagalee isaa ol kaasee yaa ilma Daawit na maari na fayyisi na biran darbin ittiin jedhe. Kanaaf nutis sagalee isaa caalaa isaarraa caalaa boris Waaqayyoon waammachuu nu barbaachisa. Gaafa isa waammannee jennu inni immoo taraasaa inni nuti waamaa turre sun nu waama. Maal akkansii godhu barbaadda? Maal rakkatte? Maal barbaadde? Maal siif godhu nuun jedha. Kanaaf gaaffii kana bira ga'uudhaatiif gaafatamuudhaaf isa yeroo hundaa Waaqayyoodhaan gaafannu, gaafa dabareen isaa jijjiiramee immoo inni nu gaafatu jira. Kanaaf waamuu keenya qofaa miti, waamamnee immoo maal barbaadda akka inni nuun jedhuudhaaf jabaannee fuuldura isaatti isa waammachuun gara isaatti deddeebi'uu nu barbaachisa. Egaa sagalee kanaatiin Waaqayyo Waaqni keenya kan nu barsiisee, kan nu gorse, galanni ulfinni teessoo isaa Aadaam irratti isaa qaqqabu, sagalee isaa dhageenya kanaatiin isa ittiin bannu utuu hin taane isa ittiin jiraannu, isa ittiin kufnu utuu hin taane isa ittiin kaanu, firii gaarii, firii 30, firii 60, firii 100 argamsiisuudhaan har'a galataan mana isaa keessa, guyyaa dhufaatii isaa isa lammaffaatti immoo qulqullootaaf wareegamtoota isaatti dabalamuudhaan warra mirga isaa dhaabbatan, warra mootummaa isaatiif kaadhimaman akka nu taasisu eeyyama Waaqayyoo keenyaa, fayyisaa keenyaa, qoricha keenya Yesuus Kiristoos nuuf haa ta'u. Arjummaa Waaqayyoo keenyaa, araarsummaa keenya qulqulleettii dubroo maaramii, eegumsa ergamoota, eebbaaf ayyaan raajota isaa, duuka bu'oota isaa, suugni wareegamtoota hunduma keenyarrayyuu oolee kan bulee nuuf haa ta'u. Waaqa nu barsiiseef galanni haa ta'u Abbaaf, galanni haa ta'u Ilmaaf, galanni haa ta'u Hafuura Qulqulluudhaaf, ulfinni haa ta'u haadha isaa qulqulleettii dubroo maaramiidhaaf, kabajni haa ta'u ulfaataa fannoo isaatiif har'as yeroo hundumaa hanga bara baraatti. Ameen. Nagaa Waaqayyootiin tura.